yeroo loltuun biyya biraa seenee uummata yeroo ajjeesaa fi saamaa jirutti nuti gara aangootti boonu faayidaa qaba jennee yaadnu. Nuti amma aangoo argachuurraa uummata keenya gargaaruu qabna jennee waan murteessineef amma loltuun Eertiraa guutummaa guututti lafa Tigraay keessaa ba'anitti qaama bulchiinsa kanaa ta'anii akka hin hojjenne murteessineera. አስተዳደር አካል ሆነን እንደማንገባ ወስነናል። mootummaan Ethiopiyaa waraanni Eritiriyaa gonkumaa Tigraay hin seene jechuun komii irratti ka'uu akka ta'eera. Ministeerri muummee ABIY tibba darbe paarlaamaa biyyattii irratti wayita dubbatan Eritiriyaan loltoota Ethiopiyaa daangaa isheetti baqatan tumsite malee Tigraayitti loltoota hin ergine jedhanii turan. Loltoonni Eritiriyaa Tigraay keessa jiraachuu maaliin bartan gaaffii jedhuuf obbo Dooriin akkas jedhu. እኛ ይሄንን ጉዳይ ማወቅ የቻልነው አንደኛ የኃይል nuti dhimma kana kan baruu dandeenye tokkoffaan miseensonni keenya aanaalee fi magaalota keessa jiran kan ijaan argan jiru. Kan biraan ammoo miidiyaalee addunyaa adda addaa irraas akkasumas mootummaan Ameerikaa loltoonni Eertiraa akka waraana kana keessatti hirmaachaa jiran beeksiseera. Nuti hunda caalaa garuu akka ragaatti kan fudhanne fakkeenyaaf aanaa Iloom, Alitanaa fi Doohaan keessatti waraanni Eertiraa alaabaa ofiisaa dhaabbatee akka jiru namoota achi ba'anii Maqalee jiran irraa bilbilaan mirkaneeffanneerra. Achi duwwaa miti Zaalambassaa, Addigiraat, Wuqroo, Aksum, Shiree fi iddoo biroo keessa akka jiran uummanni ibsaa jira. Kun egaa wanta nama shakkisiisuu miti dhugaa waan ta'edha. Bulchiinsi amma Tigraay jirus loltoonni Eertiraa akka naannicha keessa jiran beeku. Kana furuufis amma dandeettii keenya ni hojjennaa yaada jedhu qabu turan. Ta'us garuu kan isaan qofaa isaanii waan murteessan miti. Kun waan sadarkaa federaalaa murtaa'udha. Kun dhimma humna isaanii ol ta'ee ta'uu isaa nutis ni hubanna. Ogeessi kaameeraa tajaajila oduu Reuters kumarraa gammachuu kamisa galgala miseensota poolisii federaalaan mana jireenyaa isaatii akka fuudhamee hidhame haati warraa isaa adde Hawwii Dassaaleny himaniiru. Waggoota 10 dhaabbata Reutersiif ogeessa kaameeraa ta'uun ka hojjete gaazexeessaa kumarraa gammachuu jimaata darbee mana murtiittis dhiyaatee ture. Haala gaazexeessaa kumarraan itti qabamee fi ergasii waan jiru adde Hawwiin Habtaamuu Xibabuutti himaniiru. Kumarraa manuma jireenyaa isaatii dhufanii qabaniini naannoo sa'aatii 2:10 irruu ta'a galgala keessaati. Wayita isaan isa qabanii haalli ture maal fakkaata? Jalqaba irraa eegalinatti himee jalqaba eenyutu dhufe sana booda hoo haala akkamiitu uumame? Jalqaba dhufaniitu balbala rurrukutanii gaafa rurrukutan hojjettu koodha kan balbala bane sanaan booddee anaan na waamte jechuudha namni sin barbaada jette sanaan booddee yeroon asii achi ba'u isuma dhufanii balbala banii naan jedhan hin banuu jedheen dideeni sanaan booddee eenyudha sinii eenyummaa keessan naa ibsaati siniin bana jennaan eenyummaa keenya amma si ibsuu hin dandeenyu balbaluma qofa nuu bani jedhanii sinii hin banuun jedheeni sanaan booddee humnaan balbala akka raasuu barbaadanii humnaan seenuu barbaadanii sanaan booda abbaa manaan koo gola ture waan ta'eef golaatii fiigaa dhufe maalidha jedheeni balbala nuu banii seenuu barbaannaa jedhan. Sanaan booddee eenyummaa keessanitu naan ibsin akkamittiin balbala sinii banuu danda'a jennaan. Eenyummaa keenya booddee sitti himnaa amma garuu balbala nuu banee jedhan. Innis hin banu sinii fi eenyummaa keessanitu naan ibsin balbala sinii hin banu jedheeni sanaan booddee dudduubaan immoo warri federaal poolisii akkas gara nama 7-8 kan ta'anii baay'atanii dhufanii sanaan booddee meeshaa nutti qabanii dhaabatanii jechuudha fuulluma keenya duratti ijoolleen jiru ijoollee nuun qabnu ijoollee 3dha ijoollee xixinnoon kan nuti qabnu isaan fuulduratti meeshaa nurratti qabanii dhaabatanii sanaan booda waa tokko gochuu hin dandeenye waan ta'eef tu arginu ajjeesuuni abbaa manaa ajjeesu jedhee jaayyaadee fi nan banee fi balbala sanaan booddee erga banameetii booddee isuma seenan kumarraadhaan hin qabatanii harka isaa yeroo suma hidhaniitu fuudhanii deemanii jechuudha. Mucaan kusheen hangafaa baay'ee duukaa waan jechaa turte maalidha jennaas namni nu ibsu tokkollee hin turre achi keessa wanti sin gashu hin jiru wanta akkasiidha kan isaan nuun jechaa turan maaliif akka fuudhanii deeman eessa akka fuudhanii deeman illee nuuf hin ibsine sa'aatii sanatti jechuudha. Mee jalqaba namoonni dhufanii namoota uffata akkamii uffatanidha poolisoota immoo namoota akkamii turanii wayita gara mana keessanii dhufanitti ajajni isaan poolisii yookaan immoo mana murtiirraa fidanii dhufan ture? Namootni dhufan suni namoota siivilii
uffatedha wayyaa normaalii namoota uffatedha dudduubaan warra dhufedha warri wayyaa federaalaa uffatanii malee siviilidha jalqaba kan dhufe eenyummaa isaaniillee nutti agarsiisne waraqaa qabatanii hin jiranii ID qabatanii hin jiranii gaafachuuf yaallee turre eessaa dhuftanii jannaan nuuf ibsuu hin dandeenya isaan manuu gaafachuu hin dandeessanii kumarraa maqofa nu waami wanta akkasiidha kan isaan waan jechaa turan. Sana booda kumarraa erga qabaniin boodatti mana hoosa katta'anii jiru meeshaalee muraasa akka fudhatan dhaga'een jira isallee natti mime. Dhufanii mana sakatta'anii jiru wanti isaan argatan hin jiru laaptooppii mucaan koo irraati tiitoorii balattu isa argatanii fudhatanii bilbila abbaa manaa kooti ID inni ittiin hojjetu kan hojii isaa kan Reuters jechuudha ID isaa fudhataniiru wukkilinnaan ni naalaateefaa wanta akkasiidha kan isaan fudhatanii baank akkaawuntii isaa faa kan isaan fudhatanii deemanii. Jimaata immoo mana murtiitti dhiyaachuusaa dhaga'een jira mana murtii kamitti dhiyaate wanti iyyanni irratti dhiyaate hoo maali? Mana murtii ni dhiyaate yeroodhaaf nuuf hin ibsamne akka mana murtii dhiyaatullee nutti hin himamne tumaatiitti hin himaminidha kan inni mana murtiitti dhiyaate nuuf hin ibsamne akka mana murtiitti illee dhiyaatu himatni irratti himame immoo maalla oduu soba gabaasuudhaan fake news kan jedhuun kan isaan himatanii. Gaafa jimaataa manni murtii waan ajaje qabaa. Beellama torban lamattidha kan isaan beellamanii ni jiran amma jechuudha. Haalli qabiinsa isaa hoo maal fakkaata deemtanii gaafattaniirtu siniif eeyyamamee jira haasofsiistaniirtu har'afa haalli irratti argamu maal fakkaata? Dhaqnee haasofsiisneerraani garuu haala inni keessa jiru haala baay'ee ulfaataadha. Qobaasaatti kan inni hidhamee jiru baay'ee akka qorru baay'ee kutaa qorraa keessa akka ta'e aduullee akka hin arganne haala ulfaataa fi rakkisaa keessa akka inni jirudha kan inni natti hime. Kumarraan buufata poolisii federaalaa Finfinnee naannoo Meeksikoo jedhamu jirutti kophaa isaa kutaa qorru keessatti hidhamee akka jiruu fi hidhamtoota kaanitti makamuu gaafatee akka didame BBC'n odeeffateera. Gama mootummaa Ethiopiyaan hidhaa gaazexeessaa Kumarraa Gammachuu ilaalchisee wanti jedhame hin jiru. Dhaabbata oduu biyya UK Reuters ibsa wiixata har'aa baaseen hidhaa gaazexeessaa isaa balaaleffateera. Gaazexeessitoon sodaan malee akka gabaasan hiyyamuu akka qabu ka himu ibsi Reuters Kumarraan hanga gadhiifamutti hin boqonnu jedheera. Reuters gaazexeessaan isaa inni biraan Tiksaa Nagarii guyyoota 10 dura miseensota poolisii federaalaa Itoophiyaa lamaan reebamuu isaas himeera. Radio BBC Afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu oduun gaggabaabsee isinitti hima. Poolisiin dandeettii addaa fuula namaa yaadachuu qabu amma yoonaa shakkamtoota 2,000 ol ijumaan adda baasuu danda'eera. Poolisiin magaalaa Birmingham Andy Pop hoggootaaf fuula namaa yaadachuu danda'a. Saudi Arabiyaan rogeettii mirga dubartootaaf falmitu Lujiin Al-Hatul hidhaa waggaa 5 adabde. Rogeettiin kun dubartoonni biyyattii mirga konkolaataa oofuu akka qabaataniif duula geggeessitee hidhaaf saaxilamte. Taphataan sarara duraa fi dursaan taphattoota Barcelona Lionel Messiin gaaf tokko Ameerikaa keessatti taphachuu akka fedhu dubbate. Kontiraatii inni Barcelona waliin mallatteessee waxabajjii dhufuu wayita xumuramu maaltu akka itti aanu garuu mirkanaan hin beekamu oduun kanu. Odeessa keenyas xumuraatiin taateewwan rakkoo xiinsammuu namatti fidan keessaa tokko waraanaa fi ajjeechaan wayita heddummaatuudha jedhu ogeeyyiin xiinsammuu keessattuu daa'imman haleellaa suukanneessaa argaa guddatan egeree dukkanaa qabaatu. Itoophiyaa keessatti haleellaawwan yeroo dhiyoo as raawwatan hedduun bakka daa'imman jiranitti. Haleellaan Matakkal, Maayikaadiraa, Gurraa Fardaa, Gullisoo fi waraana Tigraayitti dhalate kaasuun ni danda'ama. Dhiibbaan haala kanaan xiinsammuu daa'immaniirra ga'uu hagami jenne Yuunivarsiitii Istaanbul Galii Shimitti gargaara Profeesaraa akka ta'an gorsaa xiinsammuu Amaan Saaddoo gaafanneerra. Inni dura maatii ofii dhabuun nagaa kennaaf namni dhiphatu naannawa keenyatti uduun ijaan arginu ajjeefamuun sun waan guddaa. Ijaan arguu dhiisaati dhagaa guddachuun matumti isaa dhiibbaa guddaa namarra geessaa yeroo waraanni ta'ee jedhu miidhaan namoota irra ga'u kun traumatic experience jedhama. Traumatic experiencing kun physically waan battalesanitti namootatti dhagaamutu jira. Hirriban qabaatanii wantoota ijaan argan kun irra deddeebi'ee gara sammuu isaanii dhufa. Halkan rafanii hin danda'anii waan daawwatan yookaan immoo waan ilaalan irratti xiyyeeffachuu hin danda'anii. Namoota amananii jiraachuu waliin haasa'uu hin danda'anii isaan jibbisiisaa akka waan isaan ajjeesanii balleessaan sun akka isaanii ta'e itti dhaga'ama. Kanneen battalesanitti wantoota itti dhaga'amuu danda'u. Namootni kunneen ammoo tiriitmentii deeggarsa fayyaa
sammuutii wal qabatee jedhu namoota kanneen battalatti yoo hin kennaminiif amma bulee ture yoo deemee jedhu barachuu irratti dandeettii barachuu isaanii irratti furmaata nama fiduu hin dandeenye ta'anii yaaduu abdii dhabuu jijjiirama san namoota fiduu hin dandeenye ta'anii yaadu rakkoo fuuldura isaan mudatullee namni biroo dhufee yoo isaan irraa jijjiire malee ofii isaaniitii akka waan jijjiiruu hin dandeenye itti dhaga'ama. Kana booda fuuldura laalee jiraachuu danda'a jechuun isaanii harkaa fudhatama jechuudha. Amma fakkeenyaaf amma Itoophiyaa keessatti dhiyeenyuma kana bakka garaagaraatti haleellaa suukanneessaan raawwatamaa ture. Haala suukanneessaa akkasii keessatti daa'imman gara fuulduraatti akka isaanitti jireenya isaanii jijjiiruu danda'an ni jiraata laata? Muuxannoo biyyoota garaagaraarraa akkaataa biyyoota waraanni keessatti geggeeffamuun daa'imman fakkeenyaaf kan naannoo Siiriyaa faa Yemen faa keessatti waan ta'aa jiru numa arginaa. Akkasumas immoo biyya irratti biyya jechuun nama jechuudha. Daa'imman akkas ta'a gaafa guddatanii egeree biyyaa irratti immoo dhiibbaa akkamii qabaachuu danda'ame kanaan wal qabsiistanii waan xiinxaltan? Tasa ta'ee namoota Siiriyaa irraa buqqaanii gara Turkii dhufan isaanii wajjin deeggarsa sammuu kennuufiif tola ooltummaadhaan ganna lama dura isaanii wajjin dabarsaa ture. Namoonni kun waan dhiisaa balbala bananii yoo cufan illee akka waan boombiin dhawee itti fakkaata ture. Mana keessa tasgabbiin ta'anii haasa'uu hin danda'anii yeroo hundaan boo'ichaa. Biyya keenyatti ammoo ogeessi fayyaa sammuu gahaan hin jiru. Bakka ogeessi fayyaa sammuu gahaan hin jirre ammoo traumatic experience akkanaa kun rakkoon tasgabbii dhabiinsa sammuu namaa battalatti uumamu kun yeroo gabaabaa keessatti deeggarsa ogeessaa yoo hin argatin ammoo yeroo dheeraa ture post traumatic stress disorder jedhu gara disorderitti seenaa guddina sammuu isaaniitiif illee egeree isaaniitiif guddina sadarkaa biyyattii isaaniitiif barnootaan bakka guddaa hin geenye jedhanii amanuu dhabuun kun walitti yoo dabalame jedhu kun ikoonomiif illee siyaasa biyyaatiif illee hawaasa naannawa saniitiif illee jijjiirama irratti dhiibbaan inni qabu guddaadha. Haga danda'ameen dhaabbileen miti mootummaa dhaabbileen mootummaa qallaba nyaata waan isaan nyaataniin alatti deeggarsa fayyummaa isaaniitiif waan isaanirraa eegamu gochuu barbaachisa. Namoonni ogeeyyiin immoo tola ooluudhaan namoonni naannawa jiran uummata kanneen deeggaruun barbaachisaadha. Hordoffiin taasifamuu qaba jedhee yaada. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya asumarratti goolabna. Odeessaalee dabalataaf marsariitii fi feesbuukii keenya mil'adhaa jenna. Qopheessituun sagantaaf Raafolii Dhugaasaa ana Hamzaa Huseeniin ture. Nagaan bulaa.